jiraatanii fayyaan keessan akkam nagaa haalli qilleensaa maal fakkaataa waqtii jiraatanii biyyoota arabaa biyyoota tokko qabannee akka malee hammaataa jedhanii rabbi isin haa baasu isiniin jechaa guyyaa irraa wanni qabannee dhufne waa'ee dhimma mucayyoo saniiti. Waa'ee dhimma mucayyoo sanii akkuma beekamu dhimmi mucayyoo sanii bakki ka'een kuni kawaan kana kaasee ajandaa kana sooshaal miidiyaa irratti afarsu. Kawaan takkaayyuu walitti hin qabne warra illee kana hin jenne abbaa faati siillee obboleeyyan siillee waan kana keessaa harkan qabanii. Akkuma beekamutti kuni nama mucayyoo barbaadu hin fakkaate akka ta'ettu jala bunni addaan baafannee qulqulleessinee afaan mucayyoo irraallee yeroo dhiyootti ka isiyyuu daayireektiidhaan sagalee isii isin dhiyeessinu ta'a jechuudha. Kana waan ta'eef maal jettati waa'ee kanarratti maal siin jedhe? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maatiiwwan kiyya akkasumas hordoftoonni kan nagaa fayyaa jirtanii baga jiraattan haa jiraatu. Ani yaa wanta hundaa osoo argitanii ani wookiin itti dabaluu danda'a yookiin irraa hambisuu danda'a. Waan kana ta'eef jechuun isumarraa oduu dhageettanii natti tola. Mucaan akka jedhan obboleessa mucattiiti illee miti hoo kiyyaa mucattii na jalaa bu'a jedheetanii karaa kana ofe malee warri amma inni na himeetiniin jedhu yoo warrallee bilbiluu osuma mucattiiti jechuudha. Warri isii si galateeffateeyyuu odoo nuyiitii mana kana ijaaruuf hin dandeenyu. Hoo isiin qarshii nu ergiteetiniin jette ilmoon teenna garanaa qaawwiin mul'ata garanaa nutti mul'ata qaawwa kenna saniin oysineetiniin jenna malee isaa nannoo jenna malee mana kana mucattii tanaan ijaaru innuu ka akkana nu go'e nuuf nama galataatii jedhaniitiniin irra haasa'amaatiin. Ani osuma mucattiititti bilbilee warra waliin hojjetan jechuun yeroo sanaan asin jiru hin beeku anaafonni kun haarawa. Isaan edaa turtii waggaa afuriiti. Anaafonni kun immoo haarawa. Yeroo samman nummaan kiyyaan bitamnee gaafsan kan keetu bitamee jiru naa daawwatta kennaa wanni jiru ana kanaatiin meetaan jiru kanaa wanni hundinuu sirraa xumuramee jira. Gurbaan mucattiin barbaada sina fakkaate abbaan mucattii kun nama bultii qabu nama dhiyoo bultii ijaaratee bultii fi oofachuu jiru. Yoo barbaade yoo rabbi walii galche warra dhaqee warra gaafatee yoo sagalee kiyya dhagaye jechuudha. Waa tokko naan jee osumni mucattii. Mucattii tanaa obboleessa keetu irraa ifaajee qaba odoo isaa kennineef ta'a warri obboleessi kee akkamii naan jechuun waa'ee isaa isin waa'ee kiyyaan beektanii jedhanii osuma mucattii kanaa. Ennaan lakkii mucattii warri nama hagana galatan oole nama hagana nuu ta'eetiniin jee har'a nutti illee maqaa go'ee sitti illee maqaa go'ee kana mucattii tanaa isumaa kenna nama biraatiin kennu jaan abbaan. Abbaan mucattiitu jedha? Ana osuma isiittu naan jee. Innaa kana waan ta'eef ani akkuma beekamu nama jechuun dhiyoo fuudhee eega fuudhee biyyaansi baatii lama baatii tokko fo'ee jira. Nama immoo waa'ee kanallee yaadu miti nama kalaas yoo rabbiin kiyya ala naam jeesse nama guddina fuuldura yaadu malee nama gana amma fuudha yaadu miti kan kanaa isaan illee ulfaatanii haa galatoomanii yoo natti illee dhufe yoo karaa nama nasitu irraa qabaa akka walirraa qabdanii fuudhillee naan jedhan jedhu tanuma. An akkasitti kun inshaallah gurbaa yoo ka mucayyoo barbaadu taate anumaa oduu dubbisee anu itti gurguraa jiru. Rabbi. Jechuun mucoo sagalee mucoo anfidu mustu fida. Jechuun rakkoon qabu sagalee mucayyoo maal akkasii yaadduu fi yaadni isii maal akka ta'e. Maal irraa akka fuutee walii isin dirte kan an kana aaree bara. Jechuun ka kana addaan baafnee gaafannaan duraan bilookii jala jirti isii bilook irraa baasee. Waan hundaa waliin kaasee qulqulleeffatu ta'a. Naan akkasitti daawwattoota keenya kabajamoo akkam isin biraan qilleensa maal fakkaataa kun immoo waan qal'aadha jechuun nama tokko beektanii. Nama meeqa ijaarte ati haga ammaa? Haga ammaa nama kijibaan hin taane dubbii dhugaa. Ijoollee jaha. Qarshii isaaniitiin mana ijaarte. Qarshii isaaniitiin mana ijaarsee fi xumursiisee fi maatii isaaniitti rakkabee fi jira. Kana yeroo gabaabaa keessatti jira viidiyoon qabaa viidiyoo isaanii. Kun qaybaluuti jedhee daawwattoota kan kee agarsiisuu danda'a. Akkasitti amma eegoonni hundinuu qaala'ee hundinuu amma ulfaata amma manaa miti siintoo ta'ee bolokkeettii wannaan ijaaramu ta'e wanni hundi qaala'ee booda xiqqoo isii kanaan goonee hojjennee namni illee akkam agaruma mala qaala'ee jedhee waan nama namanne hordaan dhaabe malee waan kana
Baay'ee gammachiisaati nama gargaaraa ture sisin jedha. Namni yeroo hojii kiyyarra hojimmaan ani amaana nama waan ta'eef hojimmaan ani yeroo itti kennee hojjedhu hojii akkanaati. Okay, ati ajri hojjette wallahi ijoollee biyya alaatti waa hojjetuun baay'ee gaariidha. Maal isiniif si fakkaate kiyya asitti yoo galan namni wallahi maankaa takka ila maankaa takka bitatuu hin danda'u. Osoo achi jiru waa guduunfatuun baay'ee gaarii ati jazaa qabdaa isirrallee abdu. Jechuun sirraayyuu jazaa qaba. Atuun ufillee itti lakkaa'e qaddaas. Anallee guys wallahi thank you so much ani anallee ijaaree jira sirriidha. Mana lama bitee Adaamaa irra tokko as Shaashamannee irra tokko. Kana waan ta'eef isiin tun bakka lamaan irra herreega mana 8 jechuudha magaalatti. Yeri wallahi ani uga kiyya haga ahonna takkalle hingoni fi inshallah of dura hingo afi so manuma meesha manallee uga isa tuna galcheetin injee jechuudha to wanni tokko hinafin maaltu jira naa gootan isa magaalatu atuuf dandeettee mana kan keessatti harabaafachuudha naaf gammachuun kana caala hin jiru faajii kan kee dhuftee faajii kan kee argitee faajii kan kee keessa taa'uun ani wanni kana caala na gammachiisu jira yoo jedhe ni maajiree keessatti hin beeku kana caala gammachuun qabu. Bakka thank you so much wallahi sin jedha kiyya meeshaa wayii gadi dhiisetti arabiyaa wayii jechuun irrallee kan namaa hojjechiifnellee hin jiraatu yeroo sanaan yuutuubii hin qabneef wannoo hin jenne irratti akkana yaade viidiyoo waraabnellee isa gadhiisee jennaan namoonni tokko tokko hin gaafatanii gatii isaa waliin odoo gadi dhiiftee naan jedhanii gatiin isaa akkamii jechuun ammati viidiyoon yookiin argamchiisiin ammati gadhiifte irraan haasofne shoortis maraan gadhiise biyyaansi waan yeroo dheeraadhaa ta'uu danda'a. Isaan immoo yoo barbaadan rakkoon hin jiru gabbuusanii iskiriishuutii godhanii kana gatii isaan gaafadhaa kana barbaadnaa jedhan dhaqnee gaafannee fi isaan kaddamuudhaaf qophiidhaa waan rakkoon hin jiru gatii isaa waliin meeshaa akkamii akka ta'e hin beeksifnaan rakkoon takka hin jiru jennaan gama kanaan. Meeshaa isaan barbaadan. Ijoolleetu amma ijoollee hiriyyaatti amma mucattiin takka immoo maal si fakkaate wallo asii walloo fe'uun nama ulfaata kiyya. Asii walloo fe'uun ana natti ulfaata akka kiyyaatti dammoo gara san xiqqoo isii wallollee hin jiraa miti. Walloo fe'uun natti ulfaate. Amma ijoollee lama waliin turree imanuma obboleeyyanii turree amma asitti hojjechiisitiniin walloon nuuf ijaan. Odoo meeshaan maankaan cilfaa dhadhoo nafinnaan jaan. Ani immoo hin sodaadhe kiyyaasa. Maaliif si fakkaate walloon jechuun onnoo rakkotu jira xiqqoo. Takka kamisee takka immoo kombolchaa. Innaa hin sodaadhe beekte. Naga waan ta'eef gara simmoo laftiin fagaataa. Laftiin fagaataa ofillee odoo naannoo nagaa ta'e rakkoo qabu. Garuu na sodaachise ani garas. Naga waan ta'eef nuti namoonni naannoo arsii ta'ee baaleen ta'e bakka fedhayyuu haa ta'u namoonni meeshaa bitachuu barbaadan karaa isii waliin naasaa isii waliin wal quunnamuu. Aanaa barreessanii kalaasaan lakkoofsa kiyyaan barreessan. Ihiniin jennaa daawwattoota keenya kabajamoo fayyaa ta'aa bakka jirtanii nageenya rabbii si hojjaa jiraatu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.